Fooyya daawwattootaaf hordoftoota arratti biyyoolessa Oromiyaa jaalatamoo oduu heennidilee san dhageessa oduu waliin Angalma Oromooti. Gootichi waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa zoonii baatiif giddu galeessa keessatti waraan sirna faashisti PP irraa tarkaanfii ilaalcha fudhateen injifannoo boonsa galmeessee jira. Guutuu gabaas kanaa oduu oolmaa waraan bilisummaa Oromoo keessa qabanneessanii dhiyaata. Godin Wallagga Lixaa Aanaa Ganjii keessatti waraanni sirni PP mammaatii qabsaa'otaa ibiddaan gubuun qeerroo tokko rasaasaan rukutu. Jaalladhi Oromoo dabalata qabdi. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Ganjii ganda Bussaanoo Sichoo fi Bussaanoo Qawwisoo keessatti manni jireenya qabsaa'otaa waraana sirna PP'n ibiddaan gubamaa jira. Haaluma kanaan gurraandhala 13 bara 2022 mana obbo Takluu Mooshee Ammuumaa jiraataa Aanaa Ganjii fi qonnaan bulaa abbaa ijoollee 5 kan ta'e ganama dheengaddaa milishoonnii fi waraanni PP mana jireenya isaa ibiddaan gubanii jiru. Qeerroon Tazarraa Waliiqaa ganda Bussaanoo Qawwisoo keessatti uummata nagaa irratti dhukaasa banameen madaa'ee lubbuun isaa du'aa fi jireenya gidduu jira. Ona Ganjii keessatti walumaa galatti waraanni sirna PP jireenya kan hammeesse yoo ta'u uummatni ba'ee galuu dadhabuu qe'eetti ittifamee dararamaa jira. Waraanni sirna faashisti PP godin Booranaa Aanaa Mooyyalee keessa walitti dhukaasuun nam torba walirraa ijjeesse. Dabalati isaa akka itti aanutti sanii dhiyeesse. Diigamaa deemu caasa waraan sirni PP karifatan miseensonni waraan sirnichaa moona waraanaa gargaraa keessaa baduuf meeshaa walitti deebisuun waladhu jabeessanii jiran. Haalum kanaan gurraandhala 15 bara 2022 ganamirraa godin Booranaa Aanaa Mooyyalee moora magaal Mooyyalee heekka turan poolisoonni humna addaa Itoophiyaatiif miseensonni waraan sirni PP gandi tuqaa buufatanii jiran. Aleella walirraa fudhachuun tajaajiltoonni sirnichaa nami torbiduu maddeen arratti biyyoolessa Oromiyaa gabaasanii jiran. Dhukaasii walirraa bananii turan yaaddessa turee jedhan jiraattonni maddeen dubbisan. Sirnichi heessoon isaa tortoraa waan jiruuf gochi kanaa olii dhufuu malaa jechuun ilmaan Oromoo meeshaa diinaa baatan sirnichi keessaa ariitiin akka ba'anii moora qabsoo bisaanii makamuun dugadhe of oolchanii jedhanii dhaamatanii jiran. Godin Lixaa Shaggar Aanaa Jalduu ganduur gaaroo keessatti waraanni sirni PP qeerroo Oromoo tokkicheesse. Jaal Gurmulachiisaa waan qindeeffatu qaba. Akka maddeen irratti biyyaalessa Oromiyaa ona Jalduu dubbatanitti ganama kaleessaa guraandhala 2022 waraanni mootummaa faashistii PP dargaggoo Oromoo Taayyee Lataa jedhamu mana maatii isaa keessaa baasee fannisee rasaasaan ajjeese. Taayyee Lataa qeerroo Oromoo umuriin isaa 25 yoo ta'u mana barnootaa magaalaa Shukutee keessatti argamutti barataa kutaa 10ti. Taayyee Lataa barataa maatii mana barnootaa fi hawaasa keessa jiraatu keessatti naamusaan beekamu yoo ta'u ajjechaan irratti raawwates yakka qabaatee osoo hin taane Oromummaa yakkamee hidhattoota mootummaa nafxanyaan ajjeefame jechuun kan raadiyoo warata biyyaalessa Oromiyaatti himan maddeen Lixaa Shaggar ona Jalduuti. Godin Wallaggaa Aanaa gargaraa keessatti uummati Oromoo finxaaleeyyii Amaaratiin qe'ee irraa buqqaafaman magaalaa Naqamtee keessa rakkachuu jiran. Jaaliciitii bantii dabalata qaba. Uummatni Oromoo finxaaleeyyii Amaaraatiin qe'ee isaanii irraa buqqaafamuun gara magaalaa Naqamteetti lubbuu isaanii baafachuuf baqatan deeggarsa dhabuun waan qoonqootti illee nyaatan dhabuun rakkoo hamaa keessa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni dubbisnee himanitti uummatni Oromoo onoota akka Giddaa Ayyaanaa, Eebantuu, Limmuu Galiilaa, Giddaa Kiramuu, Haroo Limmuu fi kaan irraa finxaaleeyyiin Amaaraa itti duulanii qabeenya saamuun mana jireenyaa irratti gubanii lubbuu isaanii qofaan baqatanii magaalaa Naqamtee seenan hanga har'aatti homaayyuu deeggarsa kan hin argannee fi maqaaf kan mootummaa ofiin jedhu uummata waan nyaatu dhabee daandii irratti rakkachaa jiru. Kanaaf akka homaa gochaa hin jirre dabaluun ibsaniiru. Uummatni Oromoo dirqiin jireenya kaleessa hin beekne shaakaluuf daandii irratti kufan kun yoo dhiiga Oromummaan ala badii tokkoyyuu kan hin qabnee fi mootummaan Oromummaa cabsuuf finxaaleeyyii Amaaraa itti duulchise eerraa kan buqqise ta'uu beektanii uummata kanaaf akka sagalee taatan jechuun kan dhaammatan jiraattota magaalaa Naqamteeti. Erga pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa naannoo Amaaraa deemuun mariif deeggarsi maallaqaa taasisee humni faannoo Amaaraa Oromiyaa duulu haalan jabeessa. Dabalati isaatiif Jaalnimoona Fayisaa. Torban darbee murni mootummaa naannoo Oromiyaatti jedhee of waamu kan Shimallis Abdiisatti durfamuun naannoo Amaaraatti imaluun mootummaa naannoo Amaaraa waliin mari'achuun isaa ni yaadatama. Dhimmi marii isaanis alkallattiin Oromummaa balleessanii Itoophiyaa uummanni Oromoo keessatti gidirfamu gadhaabuuf waan ta'eef qabsoo bilisummaa Oromoo laamsessuuf humna faannoo addatti leenjisanii gara biyya Oromiyaatti akka duulchisanii fi
baajeti isaa mootummaa naannoo Oromiyaan akka ta'e maddeen amanamoo irraa beekuun danda'ameera. Haaluma kanaan humni faannoo kun gidduu kanaa kaaba shaggar ona warra jaarsoo ededa laga mormor qubsiifamanii akka jiran himuun kan leenjii irra jiran ammoo naannoo Amaaraa Miinjar Shankooraa bakka jedhamutti leenjii fudhachaa akka jiran dabaluun ifoomsaniiru. Murni PP maqaa Oromoo tanaan gorra jiru mul'inaatti tuffii fi jibbiinsa Oromummaa qabuun golee Oromiyaa mara keessatti faannoo fi humna waraanaa qabu bobbaasuun uummata Oromoo cafaqee bulchuuf waan karoorfatee jiruuf ummanni keenya dammaqee qabsoo hidhannoo dhaaba ABO WBO jabeessuu fi impaarichatti akka xumura goon jechuun kan dhaammatan qeerroo bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa maraatiin. Godina Arsii Lixaa aanaa Eben Arsii keessatti waraanni sirni PP nam nagaa ofii ijjeessu waraan bilisummaa Oromoo maqaa balleessuuf yaaluu jira. Bal'inni isaatiif jaalnaa tolammii. Gurraandhala 13 bara 2022 kibba baha Oromiyaa godina Arsii Lixaa aanaa Eben Arsii ganda ambaa goda 8 waraanni PP fi dabballoonni sirnichaa nama nagaa tokko kan maqaan isaa Badhaasoo Jaarraa jedhamuun beekamu kan sukkaara mootummaa gurguruun jireenya mataa isaa gaggeeffatu tokko irratti gareen bulchiinsa ganda ambaa goda 8 Bashir Waaqoo Tufaa nama jedhamu qindaa'ee ajjeefamu hawaasni naannoo Arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Namni Badhaasoo jedhamu kun bulchaa ganda kanaa Bashir Waaqoo waliin osoo jiranii waraanni PP waraana bilisummaa Oromoo fakkaachuun erga to'ataniin booda bulchaa gandichaa gadi lakkisuun isaammoo ajjeesanii gataniiru. Gocha fokkisaa kana erga raawwataniin booda maqaa balleessii kaleessa barataniin ergamtoonni nafxanyaa PP'n waraanni bilisummaa Oromoo uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhata jechuun uummata aanaa Eben Arsii ganda ambaa goda 8 burjaajessaa jiru. Haa ta'u malee gocha farrummaa waraanni PP faayidaa gurgurtaa sukkaara irraa argamu irratti caasaan gandaa wal dhabuun raawwate kana uummanni keenya hojiin kun itti yaadame ilmaan haqaa irree fi gaachana uummata Oromoo waraana bilisummaa Oromoo waliin walitti isin buusuuf akka dalagame hubattanii shira kana dura akka dhaabbattanii fi gumaa nama kanaas akka baastan kan dhaammatan qeerroo bilisummaa Oromoo ona Eben Arsiiti. Godin Wallagga Lixaa magaal Gimbii keessatti waraanni sirni faashistii PP qeerroo Oromoo tokkijjees jaalee rangameessaa dabalata qabdi. Waraanni Abiyyi Ahmed dhiiga ilmaan Oromoo akka dhangalaasaniif Oromiyaa keessatti bobbaafaman gurraandhala 14/2022 godina Lixa Wallaggaa magaalaa Gimbii ganda Duwwaa 3 naannoo lafa gabaa jedhamutti qeerroo maqaan isaa Iddoo isaa jedhamu badii tokko malee rasaasatti roobsuun ajjeesan. Akka jiraata magaalaa Gimbii tokko arraanni biyyoolessi Oromiyaa bilbilaan dubbise ibsetti waraanni sirna nama nyaataa PP magaalaa Gimbii ganda Duwwaa 3 keessatti dhukaasa uummata nagaa irratti toora sa'a 2:45 bananiin qeerroo nagaa tokko kan ajjeesan ta'uu jiraattonni himuun qeerroon ajjeefame namni maqaan isaa Iddoo isaa jedhamu kun kan badii tokko keessaa hin qabne akkasumas nama nagaa ta'uu dabalanii addeessaniiru. Uummanni Oromoo bakka argametti rasaasa mootummaa PP lubbuu dhabaa jira kan jedhan jiraataan magaalichaa kan biraan sirna shakkii kufaatiif afaan qawween of eegaa jiru keessatti lubbuun ilmaan Oromoo dabalataan obba'uun waan itti fufuuf ummatichi bifa danda'u maraan tokkoomee mootummicha irratti falmaa finiinsuu qaba jechuun yaada isaanii arraata biyyoolessa Oromiyaaf qoodaniiru. Torbaan kan keeqqoof godin Wallagga Bahaa keessatti waraanni sirni PP 14 moona sirnichaa ganuun moona qabsoo bilisummaa Oromoo mahamuun barame. Jaal'awwi Muhammad dabalata qaba. Ilmaan Oromoo waraana sirna faasistii PP keessatti sadarkaa garaa irra hojjechaa turan 14 torbee kana gocha farrummaa sirnichi waraana isaaf amanamanii fi goyyomsamanii fi bobbaasuun ilmaan Oromoo irratti hojjechaa jiru mormuun godina Lixa Shaggar ona Baakkoo fi Baha Wallaggaa Sibusree irraa ba'uun gooticha waraana bilisummaa Oromoo godina Baha Wallaggaa keessa sossootti harka kennanii jiru. Ilmaan Oromoo kunniin kanaan dura osoo hin beekin sirnicha keessa seenuun leenjii waraanaa fudhatanii akka bobba'anii turan kan ibsan. Haa ta'u malee bakka bobbaafamanitti ajaja uummata Oromoo miidhu mootummaan dabarsu fudhannee hojiitti hiikuun saba keenya ajjeesuun harma haadha ofii ciniinuu waan ta'eef keessaa gara mooraa qabsoo uummata Oromoo WBOtti bannee jirra jedhan. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godinichaa simannaa ho'aa erga taasisaniifin booda ilmaan Oromoo meeshaa diinaa baatanii saba isaanii ajjeesaa jiran waan gochaa jiran hubachuun mooricha keessaa ba'anii gara waraana bilisummaa Oromootti shaffisaan akka makaman dhaamsa dabarsaniiru. Daawwattootaaf hordoftoota arratti biyyoolessa Oromiyaa jaalatamoo oduun keen gurraandhala 15 bara 2022tiif jennee qabannee sanii dhiyaan haa gammaa san dhageessaa ture. Qophiilee arratti biyyoolessa Oromiyaa haafan waliin turti gaarii. Oromoo kanniisa ko bookee maasii marsiti. Oromoo kanniisa ko bookee maasii marsiti.
kanisa ko boke masi masiti. Ero kanisa ko boke masi masiti. Bobo 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 kanisa ko Boke masi masiti. Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamu gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo kan gurraandhala 15 bara 2022 isiniif dhiyeessina injifannoolee boonsoo fi cululuqa waliin annaatoo lammiiti. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo diina uummata Oromoo kan taate ergamtoota PP irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhachuu jabeessee itti fufee jira. Haaluma kanaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii baha Oromiyaa godina lixaa argee ona burqaa dhintoo gabiibaa jala laga saaqataa bakka addaa shunqoo jedhamutti tarkaanfii ilaalessaa gurraandhala 13 bara 2022 galgala keessa ilmaan elemoo qalxoo fudhataniin tokko ajjeesuun lama madeessuu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa gabaaseera. Gurraandhala 13 bara 2022 galgala keessaa sa'aatii 2 hanga sa'aatii 3 walakkaa akka lakkoofsa Impaayera Itoophiyaatti Buttaan Maammoo Mazammir aanaa Gandabarat magaalaa Kaachisii seenuun leellistootaa fi ergamtoota Abiyyi Ahmed irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhatee jira. Lolli kun magaalaa aanaa kan taate Kaachisii bakka addaa gabaa kamisaa jedhamutti kan gaggeeffame yoo ta'u yaalii waraanni PP jajjabee waraana bilisummaa Oromoo marsuuf taasifte gootichi onnee sibiilaa waraanni bilisummaa Oromoo cabsuun waraana PP marsee du'aaf madoon adabee jira. Lola kanaanis humna raayyaa ittisa biyyaa ofiin jedhu irraa hattoonni 5 yoo du'an 3 madaa'u ragaan mana yaalaa magaalaa Kaachisirraa arganneen beekuun danda'ameera. Lola handhuura magaalittii keessatti godhame kanaan kan baaragde waraanni PP halkan guutuu dhukaasaan jiraattota jeeqaa buluu maddeen keenya himaniiru. Jajjabeen waraana bilisummaa Oromoo Buttaan Maammoo Mazammir tarkaanfii isaa itti fufuun gurraandhala 14 bara 2022 sa'aatii booda sa'aatii 10 haga sa'aatii 11 walakkaatti lola jabaa adeemsiseera. Lolli kun aanaa Gandabarat ganda gurraa jarjara bakka addaa Tulluu Lamii jedhamutti kan gaggeeffame yoo ta'u waraanni hattoota PP kallattii lamaan bobba'uun gara adda waraana kanaa dhufaniiru. Kan duraa leellistoota sirna Minilik guyyoota lamaan darbaniif ganda saqaa yaadii fi gonfiidhaa namoota ajjeesaa fi qabeenya balleessaa turtee fi kan lammataa magaalaa Kaachisiidhaa kanneen dhufanidha. Jajjabeen waraana bilisummaa Oromoo waraana kallattii kana lamaaniin dhuftee burjaajessuun lola hamaa hanga harkaa fi harkaan wal qabuutti gootummaan jala dhaabbachuun gaggeessaa kan ture yoo ta'u lola kanaan waraana shiftaa PP 39 du'aan yoo adabu 45 ol madoon adabee jira. Leenconni kibba Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Gujii lixaa aanaa Abbayyaa ganda Qajimaa Woddeetti gurraandhala 14 bara 2022 galgala toora sa'aatii 1 akka lakkoofsa Impaayera Itoophiyaatti tarkaanfii fudhateen waajjira gandaa mooraa PP ta'ee tajaajilaa ture guutummaan guutuutti gubuun daaraa godhee jira. Milishoonni 3 fi itti gaafatamaan isaanii tokko battalumatti kan ajjeefaman yoo ta'u walumaa galatti battalatti namni 4 du'aan adabamuuf kan hafan ammoo madoo fi fayyaan bittinnaa'aniiru. Waraanni bilisummaa Oromoos gandicha to'annaa isaa jala oolchuun barnoota uummata isaaf kennaa kan jiru yoo ta'u gama meeshaatiin qawween aakaamaan 4 moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii ta'ee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Konyaa Gujii lixaa Cibiraa Gumaa Baasaa Tuulaa Surroo Buttaan Gaara Soonsaa milishoota 2 booji'anii turan. Gorsuun gadi dhiisuus ajajaan waraana bilisummaa Oromoo naannichaa beeksiseera. Tarkaanfiin gootichi waraana bilisummaa Oromoo fudhatu daran jabaatee itti fufa. Horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof.
Gabaasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen jabeessuuf taasifame kan gurraandhala 15 bara 2022 isiniif dhiyeessaa annadi Oromoo sabboontotni ilmaan Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo dinagdeen tinnisuuf gumaacha taasisan jabeessanii jiru. Jaarmiyaan tokkummaa baqattoota Oromoo Yemen koonyaa Maharaa gurmuun mancaasa gabrummaa magaalaa Alqaayidaa fi naannawaa ishee jalatti ijaaraman ayyaana ammajjii tokko guyyaa obbo sababeeffachuudhaan walitti dhufanii gumaacha obbo jabeessuuf riyaala Siwiidii 5,500 gumaachanii jira. Akkasumas gurmuun bakkalcha barii magaalaa Shaayinaa ayyaana ammajjii tokko sababeeffachuun walitti dhufanii obbo jabeessuuf riyaala Siwiidii 5,000 gumaachanii jiru. Waliigalatti koonyaan Maharaa riyaala Siwiidii 10,500 gumaacha qabsoo bilisummaa Oromoo aabaa oboon durfamu humneessuuf kan duraanii caalaa daran jabeessanii kan itti fufan ta'uu ibsan. Kanaaf uummanni Oromoo koonyaa Maharaa magaalaa fi baadiyyaa garaagaraa keessa jirtan koottaa qabsoo dinagdeen oboo humneessuurraa qooda fudhadhaa jechuun dhaamsa isaanii dabarfatanii jiru. Wobootinni sun jabaatee itti fufuun gurraandhala 14 bara 2022 qeerroon warraaqsa uummataa baha Oromiyaa yeroo lammaffaaf qarshii 26,200 oboof gumaachanii jiru. Ittaan sunis qeerroon abdii sabaa deeggarsa maallaqaa qofa osoo hin taane humnaanis beekumsaanis woboo cinaa ni dhaabbanna jedhanii jiru. Sabboonaan abdii sabaa maqaan isaa Elemoo Mul'ataa Kaayoo jedhamu qarshii 1,000 oboof gumaachee jira jechuun gabaasa ajajaa olaanaan dhaabaa oboo irratti biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'ame. Nutis galanni keessan bilisummaa haa ta'u horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromootiif. Ayyaa akkam jirtu naguma daandii Elemoon jedhama arraata biyyoolessa Oromiyaa irraati. Nagaa galata Waaqayyoo. Ayyee mee eessarraa dubbachaa jirtu akka dhaggeeffattoota keenyaaf ifa ta'utti teessoo keessan nu kaasa. Ayyee godina Wallagga Bahaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee irraati. Ayyee Oromticha godina Wallagga Bahaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee mee Oromoonni godina Bahaa Wallaggaa aanaalee garaagaraa keessaa akka buqqa'aa jiran dubbatamaa jira. Naannoo kamirraa buqqa'anii eessa qubatanii jiru buqqaatonni yeroo ammaa? Tole buqqaatonni yeroo ammaa baay'inaan kan isaan buqqa'aa jiran aanaalee godina Wallagga Bahaa keessaa keessumaa aanaa Limmuu fi aanaa Giddaa irraati. Isaan kun bal'inaan yeroo ammaa kan isaan buqqa'aa jiran ta'uu isaati. Keessumaa gandoota aanaa Limmuu keessaati ganda Qoqqofeedhaas ganda Fiixi Baqqoodhaa fi godina aanaa Giddaa keessaa immoo ganda Guuttiniif naannoo ishee kan jiran irraati. Namoonni kun eenyuun buqqa'aa jiru? Akka buqqaan kan taasisaa jiru qaamni eenyudha? Baay'ee kan buqqa'aa jiru warruma daree finxaalessitoota naannoo Amaaraa irraa gara sanatti asii malanidha. Humnoonni finxaaleyyii Amaaraa naannoo sanarraa uummata Oromoo buqqaasaa jiran kun qaama kamiin deeggaramu? Egaa qaama kanaan deeggaramu qaama sanaan deeggaramu jennee ifatti yoo beekuudha baanne akkamma heera biyyattiin kanaatti akka seera biyyi kun ittiin bulaa jirtutti naannoleen of danda'anii kan isaan jiraatanii
naannoleen bulchiinsa mataa isaanii qabu qaamota nageenyaa mataa ofiiti kan isaan qabaatanii aanaan godinni tokko gara godina biraatti deemuudhaaf gama godina tokko gaafachuu qabaa. Naannoon tokkollee akkuma kana gara naannoo biraatti yeroo fachuu beekamtii naannootti socho'uu sanaa qabaata kan jedhu amantaa qabna. Seerri bu'uuruma kanaan kaa'aa waan ta'eef. Haa ta'uti yeroo ammaa kana naannoo Amaaraa irraatii hidhatanii qaamonni galanii naannoo Oromiyaa keessumaatii godina Bahaa Wallaggaa karaa Kiiramurraan seenanii jiraattota aanaa Giddaa Kiiramuu fi aanaa Limmuu kan buqqaasaa jiran ta'uu isaati. Egaa kana gaafa laallu qaamni kun eenyuun deeggaramaa eenyutu hojirraan dhaabbata gaafa jennu beekamtii eenyuutiin galanii akkamitti dhufuu danda'anii naannoon Oromiyaa isa kana maal jedhaa waan jedhu waanuma ifa galaadha. Nama eenyutu isaan deeggara baluutu isaan deeggara jennee afaan guunnee dubbachuudha baanne ifaa fi kun dhugaa waanni marti beekudha jechuudha. Kun beekamtii mootummaa naannootiin ala waan galan miti jedhee gabaabnumaan ibsuun danda'a. Ayyeegaa uummanni Oromoo bulchiinsa aanolee garaagaraa irraa buqqaan kun yeroo ammaa aanaa kam keessa magaalaa kam keessa maadheffatanii jiru? Ayyeegaa ammoo wanti nama gaddisiisu irra guddaa wanti illee irraa dubbachuudhaaf jedhu baay'inaan bifa qa'ee dhufe namni kun iddoo tokkotti kaanni tokkotti miti kan walitti qabamee jiru. Iddoo garaagaraadhaa inni kan biraa kan mukarra buufatee waan ajaa'ibaati. Maatii 8 maatii 9 qabatanii dhufanii yeroo isaan itti lafa ciisanii waan irra ciisantu dhubamee waan nyaatamu dhubamee akkanatti yeroo isaan mana honaatti ol galanii fa'aa manootuma namoonni ijaaranii bakkee irratti ganaatti galuudhaaf kan balbala hin qabne kan maal hin qabne namoonni ijaaraa jiran keessa buufatanii kan isaan jirantu argama. Egaa buqqaatotaatti buqqaanii iddoon tokko qophaa'ee fi kaambii wayiitti galanii iddoo akkasii buufatanii jiru siin jechuun danda'u. Garuu walumaa gala jiraataa magaalaa Naqamtee seentaa jiru keessaati piroosentii 10 ol kan ta'u buqqa'ee waan bakkeerra jiraatu iddootti galuuf iddoo taa'u kan hin qabne yoo hin jedhe kun akkas jechuun yeroo ammaa qaamni isaan gargaaraa jiru sababa isaan buqqa'an hubachuudhaan deeggarsa taasisaafii jiru hin jiru uummanni akkanumaan faca'ee rakkinaaf saaxilamee jira jechaa jirtu. Wanti guddaan nama dhukkubu akka namaatti akka Oromootiif kaasan jiru akkuma namaatti nama taanee gaafa dhalanne sammuu namaaf yaadu qabanneeti kan nuun dhalannee waaqayyoos gaafa nu uumu namni nama akka isaatiif akka yaadutti kan uumamne waan ta'eef Ilaammanna uummata isaaniitiin namni bilaa deeggaramuu kan qabu karaarra dhaabbatanii ijoollee baatanii jireenya dhalli namaa miti bineensi jiraachuudha hin malle kan isaan jiraataa jiranii qaama deeggaruu miti namumti eessa jiraachuu isaanii beekullee hin jiru isaanis immoo gochoonni irra deddeebiidhaan taateewwan ta'an kun nuffisiisoo waan ta'aniif hamilee makutachuurraan kan ka'e isaanis gara qaama mootummaattis haa ta'u gara namootaatti ba'anii jechuurraa sodaa waan qaban fakkaatu akkamitti buqqaatanii gaaffii tarii gaafatamuu malu. Eenyutu isin buqqaasee abaluutiin buqqaas jira adda baasaa waan jedhu kun gaaffiin akkas akkasii kunillee waan ka'uufi jecha isaanis baqatanii bifuma danda'an egaa ammoo lubbuun keessa jirutti daandii marra oliif gadi jedhaniiti wanti isaan jiraataa jiranii iddoo itti baqataniif qaamni isaaniif birmate waan jiru miti namoonni dhuunfaadhumaan kaka'umsa mataa isaaniitiin kan deeggarsa godhaa jiranii ala. Haalli uummanni Oromoo ittiin qindaa'ee isaan kana gargaaraa jiru immoo waan isin hubattan jira. Egaa amma sadarkaa tokko tokkotti namoonni gurmaa'anii kan deeggaran jiru dhuunfaadhumaanii afooshuma naannootti hundeessan keessatti fa'aa hammachiisanii yoo gara miidiyaatti illee ba'anii dubbachuudhaaf baatan egaa namni tokkoo fi ho'a qabaatu nima jiraata mana isaa keessaa haa ta'u garuu akka bifa gurmaa'een sadarkaa yuunivarsiitii Wallaggaatti bifa ho'aa fi siyataa ta'een fuula miidiyaa hawaasaa irratti illee isinis waanuma argaa jirtanii wanta qindaa'ee deemamaa jiru amma sadarkaa bulchiinsa magaalaatti sadarkaa godinaatti beekamtii laatamee fi namni badaa qubachiisu hin jiru namni deeggarsa godhuun gurmaa'ee wanti jiru hin jiru. Sadarkaa gurmaa'insaatti Wallaggaa yuunivarsiitii Wallaggaa sochii gaarii akka jiru quban qabu. Mootummaan naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaatiin hoogganamu naannolee tokko tokkorra deemee yeroo inni gargaarsa yookaan deeggarsa maallaqaa taasisaa jirutu jira. Uummanni Oromoo gama biraan immoo iddoo biraatti ni beelaa kunoo as lixa Oromiyaatti immoo Wallagga Bahaa keessatti buqqa'ee rakkoo argaa jira. Isin maal jettu? Egaa kanuma wanti nuuni jecha si dhowwatu amma gaafa laaltu nama akkasittiin gocha akkasitti godhamu kana wal bukkee qabdee gaafa laaltu
namoota isaanii dhalachuu keenya faal tokko hanga nu dubbifatu wanti nu beeksisu. Ilaa maalitti fakkaata? Silaati amma akka godina Wallagga Bahaatti hojjettoonni mootummaa jiran baay'een isaanii irra caalaan isaanii miindaa isaanii baatii tokko inni kaan fedhee inni kaan immoo dirqamee bifa namatti hin tolleen miindaan baatii tokko akka kaffalamu yookaan immoo gara mootummaatiin akka raajitu ta'uusaa isinis quba qabdu odeessi karaa kallattii garaagaraa simbira gaa'ennee abdii qabna. Haa ta'uuti garuu hojjetaan jiru kun miindaa isaa kan kute sabni isaatuu beela'uu namni isaatuu beela'uu qeensaa ollaan isaatuu beela'uu ollaaf guddaan lafaa ka'u Oromoon gaafa mammaa. Annuti ollaan kun nattaane jiru beela'uu ollaa sagaltii darbee hin gargaaru maaliif isa nattaanu kun akka baddee lafaa kaasatu lafaa na kaasa waan ta'e. Hojjetaan akkasitti miindaa ji'a tokko miindaa isaa qabu kanarraa jireenya qaalii kanarraati kutee gaafa kennu isa walitti qabanii immoo fuudhanii iddoo biraa geessanii deeggarsa qaama biraatiif kennu jechuun kun isa Oromoon utuu kan jedhamtu kan namaa mooftii jedhan sanaanii wal fakkaatu mammaaksa akkasiitu wal fakkaatu. Ani isa kana hiikan itti laaddu sin qabu akka itti naagalee sin qabu maaliif egaa akka kennan isaantu beekaa maaliif akka immoo isaantu beekaa silaa utuu ta'e Oromoo harkaa fuudhanii utuu Oromoon beela'uu wanti kalaaf wanti qajeelaaf gaarii rabbi jaallatullee Oromoo sanatu ittiin deebisanii gargaaranii irra caalaa guddaadha. Miliyoona 100 wanti jedhamu birree kennaa miti. Uummata godina Wallagga Bahaa keessaati buqqa'ee iddoo garaagaraatti rakkatu manni isaa gubatee jireenyi isaa barbadaa'e kana deebisee ijaaruudha yoo baatillee amma ta'e yoo xinnaati ganda tokko lama maallaqa ijaaruu danda'uudha deebisee. Egaa ammoo haa ta'u silumayyuu immoo namni rakkisuu barbaadu rakkina keessatti akkasiin qabu namni buqqaasuu barbaadu deebi'ee seenaabu namni mana irratti gubu deebi'ee mana ittiin ijaaru silaa waan gubeef silaa waan buqqisee waan qabu. Egaa isa kana eenyurraa maal akka eegamus immoo Oromoon adda baasee beeka waan ta'eef dhimma kanarratti utuu wal dubbisuu baanne gaariidha. Ayyee egaa gara xumuraa irratti uummata Oromootiif maal dhaamtu rakkoo kana keessaa akka ba'uuf? Ani dhaamsan qabu Oromoon akka Oromootti duwwaatu hin taane namni akkuma namaatti odoo rakkachuudhaa baate akkuma namaatti maaliif namni nama taanee kan jiru sammuu yaadu waan qabnuuf dhalli namaa immoo uumama kaanirraa wanti ittiin adda ba'u yaaduma isaatiin wanti biraa adda wanti godhu baay'ee miti. Erga waliif yaadu sammuu yaadu qabaanneeti namni gaafa nu buqqidhaa rakkatu qaama mootummaa seequu dhiibnee jaarmiyoota adda addaa namoota garaagaraa illee eeguu dhiibnee namni tokko nama tokko yoo beela oolche namni tokko nama tokko yoo kennaan kaase wal kaasuun baay'ee salphaadha. Namoota ollaa keenya jiran bakka garaagaraatti dhufanii buqqa'anii namoota karaarra jiranii namoota daa'ima baatanii rakkatanii maaliif dhuftee eessaa dhuftee maal si deeggaruu jennee waan inni ta'e danda'u. Guyyaama tokko nama tokko yoo laakana yookaan immoo ciree nyaachifne waan guddaadha waan xinnaa miti. Lubbuu tokko sa'aatii tokko kaan sa'aatii lama akka inni turu guyyaa tokko kaan guyyaa lama akka inni turu gochuu hin dandeenya. Egaa walumaa galatti Oromoon bakka jiruu fi lafa jiruuti akkaataa kanaan wal bukkee yoo dhaabbate namni illee nama ta'uu isaatiin yoo wal bukkee dhaabbate gaariidhan jedha. Maa irratti wanta itti si dabalu duulli kallattii garaagaraatiin irratti banamu kun Oromoo tokkummaadhaan gamtoomee kallattii danda'ameen bifa danda'ameen of ijaaree wal ijaaree yoo jedhee wanti irra naannamne hin jiru jajjabaan harka walaa qabannu yaaduma jedhusi. Ayyee Oromticha godina Bahaa Wallaggaa magaalaa Naqamtee haala uummanni Oromoo yeroo ammaa sababa finxaaleeyyiin Amaaraa aanaalee godina Bahaa Wallaggaa keessaa buqqisanii yeroo ammaa magaalaa Naqamtee keessatti rakkachaa jiran ilaalchistanii dhiyaattanii waan argitaniif dhageessan karaa arraata biyyoolessa Oromiyaa uummata Oromoo bal'aatti waan kaastaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddaa isin galateeffannaa horaa bulaa deebana. Oromiyaa,